waraqaa qabdi sa'a feenatti tikeetti muruu fi dandeenya waan ta'eef. Sanirra liqee Roomaa seetan uffanni ijoollee isiillee bitamuu qaba. Isiin uffata hin qabdu uffanni bitamuu fi qaba. Waan tokko ulaagaaleen isii guunnee biyya galchinu jiraachuu danda'a hin jira beekta. Fakkeen mucayyoon tun kaleessa boorsaa takka shaanxaa xiqqoo baattee dhuftee miti isii san qabdee biyya galuu hin qabdu haadha ijoollee shaniiti abbaa hin qabdu haadha isiiti waan ta'e tokko osoo binnee fiiti gara biyyaa galchine wanta dandeenyu warri Makkaa fi naannawaa Jiddaa jirta karaa danda'ameen kallattii uffata meeshaa isii dogoggoonee hedduu tokko natti tola wantoota barbaaddu isiin illee na dudubbataa turteerti. Ammaani Antico is an account kallattii gargaarsaa kana haala achirraa mijaa'uu jennee malee ammallee namni waan akkana godhu mallaqa reyaala takkatti nutti kennan irraan fuun yoo dandeesse uffata ijoollee siibitii nu kennu dhugaadha yoo dandeette uffata ishee siibitii nu kennu nullee binnee fi kennaa fi jirra uffata haadha yoo dandeette waan gosa uffata isiin qabattee galuu ni dandeessu qofa nutti yoo kennite qofa isinirraa fuuna maaliif gargaarsi mallaqa ammatti isaanuu achi karaa kaan saaqaniin alatti itti seenuun barbaadu maaliif maqaateen akka ajaa'ibaa kana eeggachuu barbaadu. Fakkeenyaaf saafiin hagammaatitti wanti mucayyoo tana wajjin mana keessaa rakkate torbee guutuu hojii ofiitti dhaabee mana keessaa waliin dhama'aa turee fi namummaa fi oromummaa fi islaamummaa isii qofaaf dhoksa gargaaraa ture irra dhooftee jennaan ba'ee kaleessa ofirraa dubbateeni akkasuma ammas sumuuniin akkasii gargaaramu hin barbaadu karaa kiyyaan jedhee illee cufeera nulle ammoo yoo dandeenye waan dandeenye waan teenna goonaaf malee kanamarraa fuudhuu hin barbaannu beekta akkuma amma qeerroon jedhee qeerroon qarqaarsa isii fedheen qabu ani obboleettii tiyya mucayyoon tun sadarkaa manatti wantoota daa'imman daladduu irra jirti kiyyeen waskazii dira santin yaadarakkuut ufillee waan hin jireenaa seenaa mee maal qaba yoo isin haadha miliyoonera itti gagguurtan maaltu narraa bu'aa wanni hagatti tanaan ittiin gammadaa akkaan nama kee jechaaf halkan taraa ta'enneetu eegaa bulle kana garuu maatiin karaa tokko nu akeekanii hin jiran walumaa galatti osoo maatiin karaa tokko nu nageegin akka wanti kee ragguuraan jedhu ani naaf hin ta'u waan ta'eef malee ani qarqarsii maaf jibba maalin nageetti miskiinaadha ijoollee shanii rakkootana isiyyuu biyyaa sii baase qeerroo warri koomentii asii maal jedhan si fakkaate gurraa fi osoo asii yaalamtee gara biyyaa galti koo fayyaa isheetiin ka jedhan yaadni hin jiru wantoota daddaangessan baay'eetu jira biyya kanatti mana yaalaa uummata xiqqoo sammuun deemee hin jira achitti darbiteennan dhayxee isii hordofuun ulfaataadha nu'uy miti sadarkaa safaaraan asiitu hordofuu hin dandeenyedha mucayyoo tanachi galchinee hin jirtiif hin duudee isii quban qabnu akkam goona sheenaa guddaa keessa qalla kanarra sheenaa kana keessaa ba'uu kan barbaachisu akkuma ejensiin iju mucayyoo teennan galchaa jedhan mucayyoo biyya galchanii yaala isii barbaachisu ammoo biyyatti yaaluu yaalli isii biyyattuu kan dandeenyu taate oromoo dhugatti yoo isii fi yaaddan sadarkaa biyya feete deemteetti yaalamu wanni barbaachisu jiraate mallaa qofaadha. Qeerroo mucayyoo amma beekta mucayyoon tu sadarkaa hagas biyya alaa deemsisuu jira. Fakkeenyatti jira. Fakkeenya yoo jette malee fakkeenya jira malee haadha kun nagaa waliin taa'aa jirra mi kaleessa waan goraa turtin beekta amma kun nagaan duuteeta nagaan fiitiin caqasataa jirti bara. Ashaangulliti boychaalle gaayise ashaangulliti boychaalle narratti argina billaalee kun warningi qaba garaayyuu warningi qaba taaftaa bi koppiling sheerii naa godhaa malee ashaangulliti boychaalle jedhateemti naafaasuu tan garuu barbaa'een beeku kun of bebbeekaarti beeytanii Lisa konti warra barbaadan warra barbaadaa baasanii gargaara. Abshir inshallah. Biyya yoo galteetiin jette isii yoo wayyoofteetiin jette ankaawunti sii baafattee waan hunda gootellee. Asha rabbi seefis. Karuu wanti sayid ni beektani. Kanaaf hundumti keessanuu warroonni waa'ee siitiif illee ganamaa galgala kallattii garaagaraatiin anas ta'ee saafis ta'ee obboleessa keenya gaafachaa turtanii haalataa gaariidha jirti Dr. Wiillee Ulfaadhu Galatoomi ogummaa qabaniin nama gargaaruun
waan guddaadha. Obboleessi keenya sadarkaa mana keessa galu gaari'amuu ga'e dhugaa rabbii dubbatuudhaaf firooma takka walitti hin qaban oromummaa taateen alatti. Yeroo ammaa namni sadarkaa sana namaa gahu hin jiru sadarkaa sanirra gahee akkanatti jira. Amma isin biratti akkamitti dhiisee isin wajjin rakkisa naamen isinillee rakkisa osoo hin jiru abbaatillee Oromoof maaf jecha itti rakkataa jirta. Nullee Oromummaa isa walumatti qabnaa beena jennee ajaa'ii waa fuudhee ba'uuf wooma isii fuudhee ba'uuf deeme ammayyuu. Kanaafi obboleewwan tiyya akkasitti walaa hubannu obboleettiin teenna ammaan ammoo fayyaan isii hamma tokko gaarii irra jira wanni isin irraa barbaachisu. Mee yaada uummataalee xiqqoo xiqqoo du'aayii qofa gochuudha. yaada uummataalee namoota xiqqoo galchee irraa fuudhee. Wallah. Maal kuni wanni maatii barbaachisu maaltu jira ree jechuun martuu rabbumaa jecha waa itti kennuuf malee wayi warri gargaara jedhaan jiru. Ofirraa dhiiburra soo isinummaan achumatti warrummaan awwaala isiini jechuun bira teettee jechuun daddarbanii fi qalbiin nu qajeelte. Garuu ifamamee rakkoo jiru xiqqoo iddoo haala jijjiiru itti ibsite boroo ammoo mucayyoon tun gargaarsan barbaade asiin biraa biyya galtee kaatee itti dhiisuu hin taatu beektaa qeerroo. Akkuma wanta kaleerra walolaa ture waa'ee gargaarsa irra waa hedduutu jira. Sakaallaa hedduutu jira. Inshallah waan hundaayyuu rabbi haala haa mijeessu. Amma beektaa waan nuti osoo gargaaramte ofii keenya xiqqaatu dalagaa teenya dhaabneeti kan isii wajjin akkanatti ta'aa jiru dhugaa rabbi dubbatuudhaaf. Kastamarri meeqa osoo nutti bilbilaa jiru dalagaa teenya dhuunfaata dalagaa dhaabneeti ishee wajjin ta'aa jirra. Garuu isheen gargaaramuu jibbinee osoo hin taane maatii isaanii irraa waan tokko hanga adda ba'u waan hundallee asirratti haasa'uun xiqqoo gaarii miti waan ta'eef hagaa wanni tokko adda ba'uudhaaf jecha malee kaasirratti baanee dubbatuu nu dhibin akka wanti isaan qopheeffatan gadi dhiibnee gargaaraa jechuun nu dhibu. Isaantu nu rakkise malee waan biraatii miti mubaarak kenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيرو ميتكو درجة ركاكبة ديفا ما يا تتكو إيه كنا ديبا ومربادة ديفا ورنا دور التنجرو. أبشر كده دور كسي يرو أنا منياتو مالي في جنان نمني قافة بيجابا وقرتي جرينيا الماك يا جيرا وفين جيرا يرى بيجابها. قرو ركون بيجانا كيستي سيمودة وقرتي أكمنا آمن جماعان هم بيتو وسان تجربة لغة تبي جماعة كيسا أما سمو قوابات وانت يجوا برباد أني أبولتي تنا نموني أرجع حال إسين كيسا جرتو هنگا بيابات اللي جي هنگا مكة جيته إرجع لفته هو مالك كتاته ني أرجع يجوا نمو يو حال جرينيا بيكنا تاني اللي نبينا نم نجاه بيابا كمريف جرينيا في جيرتو بيابها وان كابو يوكا تكوچا كابو غرغرته يوكا با ورا تكوچا كايتين كوتاتو يوكا فرد تكوچا كابو دالتي تكوچا بلبلا قبدو غرغرته تري كوني وان شكمو متي وان بيكنا كيس اللي جرو وان بين يچودا كنافي اوبليوان كو ان وانت يچو برباده يو قيرون سنيتي هاجرا حال جرو جل ميجسني اوبوليتي تنتنا ملقا بافته غافا وان قبدو غرغرته بيابات وان تيفي نمرتي كين ديم اورومات ديم مسلمات بوليتي نتنا وان سين كيس جرتو أرجع جرا ركوي سين كيس جرتو تري وانتي كوني يا در أجرتي دائما شن قبضي خنجرو تجاه إسينو كلورة دائما تنا والله قلبي نما جبسا قرتي عمري كانت وانت أكنا كنا مرة جهوني وانين حمله قرتي ماتي ساني اللي حملين تقوم أباس إنك أبو جتي أجيت نما كنا قرتي تري يا در wanta tokko irraa wanti akkanaa kun muudachuu danda'a. Isiin immoo ammoo soyaala argattee inshallah ni fayyiti wallahi. Kaluu jirtu obboleewwan keenya. Kanaaf nuti jireenya biyya Arabaa kana walumaan beeynaa kulliin keenya obboleettii teenya tana bira dhaabbannee qeerroo biliis haala mijeessaa fi osoo isii tana biyyatti deebiftanii gartee akkanaan namni illee yeroo namni gargaaru yeroo kana waan ta'eef akkasitti haala biyyarraa mijeessitanii isiin tun akka gargaaramtu osoo gootanii jechuun barbaade yaadni kiyya kanuma namoonni biraa yaada qabaatan seensi qeerroo.
Tole nuti amma wanni guddaan galgala kana waan jiru already addan baafna. Kallattii tokkoon akeekna walumaa galatti. Malee beekta miidiyaa kanarratti yoo karaa tokko qajeelchanii karaa sirriidhaan yoo waliin deemuu baatan maqaan namaa gara fedhetti fudhatamaa deema.